Akkam jirtu barattoota kun kwaarantiidha. Akkuma beekamu viidiyoo keenya isa duraa irratti waa'ee riileetiif piroonaanii fi riileetiif kiloozii bal'inaan ilaallee turre. Akkuma waadaa isinii gallee turre egaa viidiyoo kana irratti immoo bal'inaan wanta ooraalii yookaan tiyooriidhaan wanta nuni viidiyoo isa jalqabaa irratti kakaasaa turre. Amma immoo bifa gaaffii intaraansii irrattis akkasumas immoo ekstiriimii adda addaa irraa ofii kootitti daddabalee gaaffii babbareedaa ta'e isinii qabadhee dhufeera. Viidiyoo kana erga ilaaltanii booda riileetiif kiloozii irratti gaaffii tokko yoo akka isin hin dogorgorre abdii guddaan qaba. Tokko tokkoon sirriitti na hordofaa. Okay, egaa ituu gara gaaffiitti hin darbiin dura xiqqoo ishee rivaayis goonu wanta viidiyoo keenya duraa keessatti ilaalaa turre tokko tokko rivaayis goonu. Okay, relative pronouns in a defining relative clause. Akkuma beekamu relative clause lama jira jenneera. Tokko defining relative clause fi non-defining relative clause jenneera. So non-defining relative clause kana keessatti maaltu jira? Konseptii akkamii jira? Ruulii akkamii jira isa jedhu tokko tokkoon ilaallama. Akka rivaayisiitti jechuudha. Okay, for person akkuma haasofne ture personiidhaa fi for person who zaatti fayyadamuu dandeenya. Who zaatti fayyadamuu dandeenya yeroo subject case ta'uu jechuudha. Asitti yeroo subject case jennu relative pronouns jechatti aansee wordiin nufu yeroo verbii ta'u yookaan immoo yeroo verbii ta'u subject case jennee dubbannee turre. For person akkasumas immoo ammas namaa fi yeroo ta'u human being yeroo ta'u huumii akkasumas zaatti fayyadama. Yeroo immoo kun immoo huumii fi zaatti yeroo akkamii fayyadamna? Yeroo object case ta'u. Yeroo object case ta'u jechuun immoo maal jechuudha? Yeroo naawunii fi piroonaawuniin itti fufee dhufu huum yookaan zaatti fayyadama. Asirratti garuu akka nootiitti sirriitti wanta isin hubachuu qabdanii the relative pronouns can be omitted. Relative pronouniin akka objective case keessatti defining relative clause keessatti omit gochuu dandeenya yookaan immoo hambisuu dandeenya. Duwwaama isaa akkuma inni jirutti senteensi sana walitti finnee dubbachuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo huumiif zaatti gashuu dandeenya jechuudha. Asitti iddoo kana xiyyeeffannoon ilaala. Sababni isaa kun non defining relative clause keessa wanta hin jirreefi jechuudha. Inni gara biraani possessive kan jennudha. Kuni abbaa qabeenyummaa ibsuuf kan koodha akka jechuu ibsuudhaaf huusii fayyadamna. Huusiin kun egaa yoo ilaaltaniitu ta'e kitaabota adda addaa yeroo ilaaltanii huusii kana tingiidhaaf duwwaa wantootaaf duwwaadha kan isaanii yeroo baay'ee fayyadaman. Garuu akkasuma namaanis huusii fayyadamnee abbaa qabeenyummaa ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gaaffii isaa jira bal'inaan isarratti haasofna. Inni gara biraani for things akkuma beekamu wantootaaf taanaanii which fayyadamna. Who fayyadamuu hin dandeenyu. Garuu interchangeably fayyadamuu dandeenya zaatti wajjin jechuudha. Akkasumas whichiinis jira. Subject cases object case irrattis wantootaa fi which fayyadamna. Garuu immoo akkuma asitti ilaallee object case keessatti relative pronoun kana omitii gochuu dandeenya yookaan immoo haqnee akkasumatti walitti fiduu dandeenya jechuudha. Inni gara biraan immoo relative pronouns in a non-defining relative clause. Kana keessatti immoo for person who'dha. Subject case keessatti who subject case yeroo verbiidhaan follow ta'u jechuudha. Kana jechuun immoo zaattiin hin jiru argitanii non-defining relative clause keessatti zaatti fayyadamuu hin dandeenyu. Konseptii biraa qabadhaa kana sirriitti object case gaafa ta'u immoo whomidha. Relative pronouns cannot omit. Bakka kanatti immoo omit gochuu hin dandeenyu. Dirqama relative pronoun kana whomii, who, which, whose kan jennu dirqama galuu qabu jechuudha. Okay, possessive keessatti whosidha. Akkasumas wantoota keessatti whichidha. Subject case keessatti whichidha. Lamanuma isaa keessatti object isaa ta'u subject case keenya inni just bakka gaafa jalqaba wanta sana dubbisnu wantootarraa kaataanaan manarraa bineensarraa kaataanaan whichidha kan nuyi fayyadamnu jechuudha. So relative pronouns cannot omitted. Okay, gaafa sirriitti tokko tokkoon gaaffii ilaallu gaaffii tokkoffaarra eegallee. Gaaffii tokkoffaan my father dash is a farmer lives in Gondar. Ammasitti relative pronoun yookaan relative clause gaafa gaafatamnu wantoota lama gochuu qabna. Tokko bakka duwwaa dura wanta jiru ilaalu. Inni lammaffaa bakka duwwaan booda wanta jiru ilaaluudha. Bakka duwwaan booda ammoo maaltu jira asitti my father jedha. Maalidha kuni personidha. Okay, so persanii kanarraa kaanee maal conclude gochuu dandeenya? Which fayyadamuu hin dandeenyu. Okay, akkasumatti immoo which fayyadamuu hin dandeenyu.
parsanii gadi ta'ee fi so kun akkasumatti immoo keessa haqameera jechuudha. Amma immoo bakka duwwaan booda isa jiru gaafa ilaalamu easy jira. Easy'n immoo maal jenneera? Helping verb warra jedhaman keessaadha jenneera. So easy'n immoo verbii taanaanii maaltu gala jenneera? Kan easy'n galeena subject case'idha jenneera. So subject case gaafa ta'u immoo who nu gala jechuudha. So argitanii amma gaaffii kana hiikaama isaallee ituun hin beeku ta'eeti bifa kanaan ruulii isaa duwwaadhaan hojjechuu nan danda'a jechuudha. More complicated fakkaata malee it is so simple. So amma my father who is a farmer lives in Gondar jenna jechuudha. So deebiin kana diidha who. Gaaffii lammataa the girls dash wanted to play volleyball were disappointed when it started to raining. Okay. Bakka kanatti wanta nuni baruu qabnu wanta gaaffii tokkoffaa irratti isinitti himne gaaffii lammaffaa kana gaafa ilaallu the sameidha gaaffii tokkoffaa wajjin baay'ee wal fakkaata. Garuu asitti jalqaba irratti bakka duwwaa duraa fi bakka duwwaa booda ilaalaa isiniin jedhe. Akkasumas immoo wanta isinii xiqqooshee ilaaluu qabdan jedhee yaadu wanti kun defining relative clauseidha moo non defining relative clauseidha isa jedhu akka isin ilaaltan hin barbaada. Sababni isaa zaattii fayyadamuu dandeenya waan ta'eef. Amma bakka kanatti gaaffii tokkoffaa irratti kuni ituu defining relative clause ta'eeti deebii lama qabaachuu danda'a. Sababni isaa zaattii si whose fayyadamuu dandeenya defining relative clause keessatti. Amma garuu argitanii akka nuni dogorgoruuf jedhanidha gaaffii akkasii kan isaan fidanii my father jedhee amma koomaa jira. Koomaan galeennaan immoo non defining relative clauseidha. Non defining relative clause keessatti immoo zaattii fayyadamuu hin dandeenyu akkasumas immoo omit gochuu hin dandeenyu jenneera. So directly akka inni huutee deebiinsaa asirratti hubannee darbine bakka kanas ilaala. Kunis gaaffiin kun non defining relative clauseidha. Zaattii fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Okay, the girls dash wanted to play volleyball. The girls gaafa jira asitti maalidha? Parsanidha. So parsanidha taanaan zaattii wichiin galuu hin danda'u. Maaliif thingsii fi animaaliidha wichiin jenneerra. Wanted to play. Ammas itti gaa wanted isheen jirtu kun maalidha? Nounidha verbiidha isa jedhumu haa ilaallu. Wanted jechuun verbiidha. So verbii taanaan immoo subject case qaba. Subject case irratti immoo who gala jenneera. Defining relative clause keessattis non defining relative clause keessattis subjective case teennaan who gala jenneera. So deebiin kanas gaaffii lammataa kanas who ta'a jechuudha deebiinsaa. Okay, gaaffii sadaffaa kanaa ilaallu. The woman dash husband won the 1984 Nobel Prize to disgust of honoring. Okay, bakka kana sirriitti xiyyeeffannoodhaan ilaaluun nurraa eegama. Sababiin isaa amma bakka kanatti maal jechaadha? Maal jechuu barbaadeedha? Dubartittiin abbaan manaa ishee bara 1984 Nobel Prize kan fudhatee har'a keessummaa kabajaa keenyadha jechuu barbaadeedha. So dubartittiin abbaan manaa ishee jechuudhaafi maal gochuu qabna dirqama? Possessiivii ibsuudhaaf abbaa qabeenyummaa ibsuudhaaf whose fayyadamuu qabna jechuudha. So who'n galuu hin danda'u, whomiin galuu hin danda'u, whichiin galuu hin danda'u, whoseidha jechuudha deebiinsaa. So bakka kana sirriitti clearidha jedhee abdii qaba. Gaaffii afuraffaa my neighbor for dash I buy grocery does not have a family of her own. Bakka kanatti immoo wanta tokko akkasiin yaadattan hin barbaada. Maal nutti agarsiisaa jira? Akkuma argitu gaaffii afuraffaan kun defining relative clauseidha. Garuu defining relative clause ta'ee forii jira. Bakka kana egaa wanti guddaan jiru prepositionidha. Akkuma duraanii viidiyoo jalqabaa keessatti isinitti himeen ture. Prepositioning kan akka forii, wizii, to dhufanii jennaan maaltu taanee dhufa jedheera. Whomit taanee dhufe jedheera. So deebiin kanaa fi whomit ta'a jechuudha deebiinsaa. Sababa maaliifidha? Kuluun laatan yeroo bakka kanatti kuluunis jiru foriidha. So foriin jiraateena prepositioning jiraateena with to warri jennu warra akkasii prepositioning jiraataniinaani whomii akka fayyadamnu sirriitti irraa haasofnee turre yaadatu taanaani. Gaaffii shanaffaa gaaffii kanas xiyyeeffannoodhaan ilaala. We like everything that she says. Amma gaaffii kana shakkii tokko malee hundi keessan akkasini which jettan abdii qaba. Isti ilaalaa gaaffii kana. Okay, gaaffii kana hojjechuudhaaf dirqama ruulii baruu qabna jedheera. So maasiniin jedheen ture viidiyoo jalqabaa keessatti indefinite pronounsii kan jennu fa'aa superlaatiiviin fa'aa dursanii dhufanii jennaani whichiin fayyadamnu. Kan irra caalaa fayyadamnu zaattiidha jenneera. So bakka kanatti we like everything which he says otoo hin taane hin fakkaata jechuun wanta wajjin deemu fakkaata garuu angiraamaatikaaliidha wantichi. So we like everything that he says. Deebiinsaa zaattiidha jechuudha bakka kanatti. Jaaffaa the person dash called you was dash. Amma
bakka duwwaa booda maaltu jira? Person jira. Siriinti isaa so human being jedha akka ta'e beekna. So bakka kanatti whom who jira. Cold jedha. Verbiidha. Cold verbiidha. Actionidha waan ta'eef coldiin kuni. So subject case qabna bakka kanatti. The person whom jechuu hin dandeenyu sababni isaa object case mini. Akkasumas whose jechuu hin dandeenyu possessive wanti nutti agarsiisaa jiru hin jiru. Kanaafiyyuu deebiin isaa B fi D keessadha. Who'n bakka kana akka galu barree jechuudha. You was the person who called you was I me jedha. I moo me jedha. So the person who called you was me. Deebiin kana T'dha jechuudha. Inni gara biraan gaaffii torbaffaa. The secretary has made better use of the time in the finish writing the letters, but she doesn't know to dash they should be addressed. Amma guni gaaffii intaraansiidha argitanii more complicated godha. Amma gaaffii intaransii irratti wanti tokko wanti ijoollee rakkisu jedhee yaadu sobaniidha kan isaanii jechoota dheeressan. Baay'ee dheeraadha inni kun jechuun cimaa fakkaata garuu ruulii isaa bartanii naani kana directly deebisuu dandeessu. Amma bakka kana ituma gaaffii intaransii kana irratti ituma deebisaa hin beeknu ta'eeti jechuun hiikaa wanta kanaa hin beeknu ta'eeti tuu ishee jettu ilaallee. And this is what non-defining relative clause dha. Koomaa qalii qabnuu fi non-defining relative clause dha. Asirratti immoo prepositionii qabna tuu kan jennu. So prepositionii qabaanneen maalidha jechuudha? Whomidha jechuudha deebiinsa. So bakka kana whomii gala deebiin kana C'dha. Gaaffii 8ffaa. The president has visited the Great Resonance Dam several times. The most recent of dash began this weekend. Ammas bakka kanatti tokkoffaa kuni non-defining relative clause dha. Koomaa jira. Inni gara biraan immoo of ammas prepositionii jira argitanii. Gaaffiin kuni waggaa waggaadhaan irra deebi'ee dhufaa jechuudha. So ofiin jiraanneenna prepositionii qabaannee jennaani waan biraayyuu ilaaluun irraan eegamu deebiinsaa whomii akka ta'e hin barraa jechuudha. So deebiin kana B'dha jechuudha. Okay, gaaffii 9ffaa. The writer dash books become the best seller of the year is my grandfather. Bakka kanatti wanti nuni baruu qabnu jalqaba irratti defining dha moo non-defining dha jedhudha. Koomaan hin jiru so wanti kuni defining dha. Amma bakka duwwaa kana deebisuudhaaf writer ishee jettu ilaala. Writer gaafa jennu just buukii fa'aa wajjin wanta wal qabatee leetarii fa'aa wajjin wanta wal qabatee seenee tiingisiidhaaf fudhachuu dandeenya. Garuu mini writer gaafa jennu amma fakkeenyaaf baayoloojii jira. Baayoloojist gaafa jennu parsanii waa'ee baayoloojii qo'atu sana nutti agarsiisamne. So writer gaafa jennu namichicha barreeffama barreessuudha malee writer gaafa jennu waan biraa kan nutti agarsiisu. Bakka kana parsanii qabna jechuudha. Parsanii taanaanii wichii fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Dash books amma wanta bakka duwwaa dura ilaallu wanta bakka duwwaa dura jiru ilaalleera parsaniidha jenneera. Amma immoo subjectii fi subjectii keezii fi objectii keeziidha wanti kun jedhu ilaaluuf immoo wanta bakka duwwaa booda ilaalla. Bakka duwwaa booda maaltu jira? Books jira. Booksiin kun maalidha? Naawunidha. Maqaadha miti kitaaba gaafa jennu maqaadha. So kuni objectii keeziidha. Objectii keezii irratti immoo maal fayyadamna? Whomii fayyadamna. So deebiin kana whomidha jechuudha. Een keenya deebiidha. The country dash foreign trade is dependent on a single export item are advised to reverse their economic policy. Amma immoo bakka kanatti ammasii kuni defining relative clause dha. Koomaa tokko iyyuu hin qabu. Inni gara biraani bakka duwwaa dura wanti jiru countryidha. Country'n immoo akkuma beekamu parsanii ta'uu hin danda'u. So who fi whomii fayyadamuu hin dandeenyu. Asumatti iyyuu omit gochuu dandeenya. So country dash foreign trade jedhamni. Amma bakka kanatti maal nutti agarsiisaa jira? Biyya daldaltaan ishee ala ta'ee single exportii irratti depend ta'uu hin qabdu. Kanaafiyyuu ingorsaniin akka isheen reverse gootuu fi akka isheen fooyyessituu fi akka isheen economic policy ishee fooyyessituu fi gorsaniini jechaa jira. So akkana kan bakka nu bu'u immoo foreign trading kun kan biyya sanaa dha. So abbaa qabeenyummaa ibsuudhaaf immoo maal fayyadamna? Whosii fayyadamna jechuudha. So the country whose foreign trade is dependent on the single export item are advised to reverse their economic policy. Biyyi isheen foreign trade qabdu kuni single export irratti duwwaadha kan isheen depend taatee jirtu. Kanaafiyyuu akka isheen economic policy ishee jijjiirtuuf yookaan fooyyessituuf gorsamtee akka jechuudha. So deebiin kana whosii yookaan C'dha jechuudha. So argitanii faayidaan whosii kuni possessive pronoun kuni baay'ee iddoo garaagaraatti nu gargaara jechuudha. Okay, gaaffii 11ffaa. Amma Abbabaa fi Tasfaayee Xaasaa jira.
Abbabeen maal jedhaa? Dash car was blocking the street jedhee Tasfaayeen immoo maal jedhee deebisaa jira? It was my uncle's car jechaadha. So amma gaa bakka kana maaltu galaa isa jedhudha. Dash car was blocking the street. What the car was blocking the street. Akkasumatti iyyuu gaafa keessa gaggashaa deemnu seensiin laatamu. What the car blocking the street jedhama. So seensiin laatu. Inni gara biraa who car was blocking the street. Whose car was blocking the street. Whom car was blocking the street. Amma bakka kanatti gaa maaliif saala? Makiinaa kan eenyutu ishee jedhuu fi wanti nu deebiin eenyutu ishee jedhuu fi poosesiivii akka galu nutti agarsiisa. Makiinaa eenyutu mangadaa cufee jira. Eenyu isa jedhuu fi whose argitanii makiinichi kan eenyu jechuudha. Whosiin abbaa qabeenyummaa gatii agarsiisu whose car was blocking the street. Achi Tasfaayee maal jedhee it was my uncle car jedhee jechuudha. So bakka kanatti kunis gaaffii intaraansii irra dhufeedha. B qabnaa jechuudha. Deebiin keenya whosidha. Gaaffii 12ffaa. Of all the stuff that bought yesterday, I liked the books that she got for the library. I started reading one of them and the story is really thrilling. Okay. Amma bakka kanatti immoo maal ilaalla? Amma kunis gaaffii intaraansii garuu more complicated fakkaata. Garuu namni tokko waa'ee relative pronoun relative clause hojjechuu barbaadina bakka duwwaa irra dhaqee guutummaa isaa dubbisuun gaafatu koomaa argenna nan defining relative clause irra jira. So bakka duwwaa bukkee dhaqee isa dura jiru fi isa booda jiru ilaala. Amma maaltu jira dura isaa bakka duwwaa dura maaltu jira booksii jira. Tiin jedhamni bukkee parsanii ta'uu hin danda'u. So whoo fi whomii fayyadamuu hin dandeenyu akkasumas zaatii fayyadamuu hin dandeenyu. Sababiin isaa nan defining relative clause gadi ta'eef. Achi she jedha. Sheen kun maalidha? Pronounidha. Ibsa maqaadha. She gaafa jennu ibsa maqaadha. So bakka kana ibsa maqaa ta'uusaa ani objecti keezii akka ta'e barreeda. Garuu whomii galchuu hin dandeenyu. Sababiin isaa as kan jiru parsanii gadi hin taanee fi whomii galchuu hin dandeenyu. Kanaafuu bakka kana kan galu whichidha jechuudha. Gaaffii who galchuu hin dandeenyu sirrii masaa who fi zaatii galchuu hin dandeenyu abbaa keessaa deebiinsa of all of the stuff that bought yesterday I like the books which jenna argitanii which she got for the library. So asirratti immoo which akka deebiitti qabnaa jechuudha. Okay, gaaffii 13ffaa. Have you heard that the police arrested Mr. Abdi Dash as our school director? He may have been involved in some corruption. Okay, amma bakka kanatti immoo kuni non-defining relative clause dha. So non-defining relative clause ta'e bakka duwwaa dura maaltu jira? Abdi jira. So have you heard that the police arrested Mr. Abdi whom has our school director? Which has our school director? Who has a school director? That has school director. Amma gaa abdii jira. Abdii jennee kaane parsanii taansee gaa whomii fi who gala. Amma baa fi daa kan taane barreeda. Maaliif zaattis whichis fayyadamuu hin dandeenyu. Zaatti sababanni non-defining relative clause ta'e zaatti fayyadamuu hin dandeenyu. Which immoo sababanni thingsiif yookaan animaaliin taaniif fayyadamuu hin dandeenyu. Garuu has dash has our school director jedha. So bakka kanatti maal qabna jechuudha? Subject keezii qabna jechuudha. Subject keezii keessatti immoo who gala jechuudha. Who has our school director jenna. So deebiin kana caataa jechuudha. Gaaffii 14ffaa. I think as I saw you coming out of the director's office dash did you go there? Amma gaa maal ilaalleerra bakka kanatti relative pronoun fayyadama. Maal fayyadamna ree? Relative adverbii fayyadama. Amma relative adverbii yeroo inni preposition plus verb yeroo inni ta'us ilaalleerra maal akka fayyadamus ilaalleerra viidiyoo keenya jalqaba keessatti jechuudha. Akkasumas immoo maaliif akka isaan fayyadamanis ilaallee jira. So I think I saw you coming out of the directors office dash did you go there? Amma gaaffii kuni what did you go there jennu maaliif jechuudha. Maaliif achi deemte? Itoo ati director officeedhaa baatu si argeera. Maal hojii achi deemte for what reason isa jedhuu fi reasonii tokko agarsiisuuf immoo maal fayyadamna jenneerra why fayyadamna jenneerra. Amma bakka kanatti for why jedha. For why hin ta'u sababiin isaa for which tu jedheera ta'e deebii ta'uu danda'a. For which gaafa jedhu preposition plus verb gaafa ta'u fayyadamuu dandeenya bakka buusnee bakka why jenneerra binne. So for which tu ta'e deebii nu ta'uu danda'a ture. Garuu amma deebiin keenya siidha. I think I saw you coming out of the director's office. Why did you go there? Maaliif achi deemte jedhee bakka kana kan nugu siidha jechuudha. Okay, 15ffaa. You say your friend has not been around for some time. Dash did you last see him? Okay, bakka kanatti immoo ammas bakka kanatti kan fayyadamnu relative adverbii isa jennu fayyadamna.
Okay, ammas bakka kanatti kan nu fayyadamnu relative adverbiidha. Amma bakka buusnaa ilaallusti. Akka seensi masaa akka inni nu laatu iyyuu bakka buusnaa ilaallu hunduma isaanii. You say your friend has not been around for some time. Why? Why did you last see? Argitanii seensi nama laatu. Who did you last see? Okay, biini seensi laatu. Whenever did you last seen him? Amma gaa why hin ta'u reasonidha kan inni ibsu. Kuni sirii masaa hin ta'u sababiin isaa relative pronounidha kun. Dini hin ta'u sababiin isaa placeidha kan inni wherever gaafa jennu placeidha malee timing. Inni immoo maal last siniin yoo margiteeni yeroo dhumaa yoo margiteeni jechaanidha. So yeroo dhumaa yoo margiteeni gaafa jedhu maalidha taayimiidha kan inni gaafa jaaru. So taayimii gaafa gaafatamnu immoo wayinii fayyadamna jechuudha. So bakka kana deebiinsa caataa wayina isa jennu. Kudha jaaffaa you don't seem to have ever seen the creature dash I told you about. It looked nothing like a kangaroo except in the way it worked. Amma immoo gaaffii kudha jaaffaan kunis gaaffii intiraansiidha. Sirriitti xiyyeeffannoo nan ilaala. Complicated fakkaata malee simply kana hojjechuu dandeenya. You don't seem to have ever seen the creature I told you about. It looked nothing like a kangaroo except in the way it worked. Amma gaaffii kanaa fi hiikaa isaayyuutu wallaallee wanta bakka duwwaa booda bakka duwwaa dura jiru ilaallee deebisaa sirriitti accurately bukkee ga'uu dandeenya. Creature gaafa jennu uumamadha. So creaturein kuni parsanii miti. Argitanii creature gaafa jennu animaalii ta'uu danda'a. Human being jira. Garuu creature gaafa jennu bakka kanatti kan inni nutti agarsiisaa jiru akka kulutiyyuu kaangaaroo fa'aa nu laateera. So akka kulutiyyuu kaangaaroo maqaa dhiinnaan animaalii pilaantii lafa adda addaa galaana adda addaa waan lubbuu hin qabne adda addaadha. So creatureii gaafa jedhu bakka kanatti akka inni kaasaa jirutti jechuudha. So creature jedhennaan dash I told you amma tiingisii ta'innaanii subject case ta'uun isaas object case ta'uun isaas rakkoo hin qabu. Directly which fayyadamna jenneera. So bakka kana which galaati. You don't seem to have ever seen the creature which I told you about. Looked nothing like a kangaroo except the way it walked. Jannaa jettu isinii galeera abdii qaba. Okay, gaaffii kudha torbaffaa. Can anyone tell me dash book this is? It has been laying here for months. Gaaffiin kun immoo kitaabni kun kan eenyu akka ta'e natti himuu dandeessu. Bakka kana yeroo baay'eedhaaf turaa jira. Bakka kanarra yookaan deeskii kanarra bakka baay'eedhaaf ta'aa jira. For months ji'ootaaf bakka kanarratti argaan jira. Kan eenyudha kitaabni kun abbaan qabu akka jechuudha. So amma gaa argitanii abbaa qabeenyummaa ibsuudhaaf kan anyone tell me jedhee abbaa qabeenyummaa ibsuudhaaf maal fayyadamna? Possessive fa'aa ibsuudhaaf whose fayyadamna. Whose book this is? It has been laying here for months. So deebiin keenya siitaa jechuudha. Gaaffii gara biraan kudha sagalaffaa. The woman dash called yesterday wants to buy the car. The woman dash called yesterday wants to buy the car. Bakka duwwaa dura wanti jiru womanidha. So personidha. Called jira. Sira ilaallee ture natti fakkaata wanta kana. Called jira garuu wanta isa silaarraa gargar ta'e wayii tokko qaba. Sila akka non-defining itti ilaalle amma garuu defining relative clauseidha. Amma gaa woman amma called gaafa jedhu bakka kanatti subject case verbii gatiitiif subject caseidha. Whonis zaatiinis galuu danda'a. Argitanii who jedha which jedha zaati jedha. So amma gaa kanaafdha kan ruulii isaa sirriitti baraasanii jedha. Ammasni bakka kana subject case irra jennaan directory daftanii whoodha jechuun qabdan. Ilaaluu qabdu filannoon kuni maalidha jettanii sirriitti ilaaluu qabdu. Fi wanti baay'een deebiituu danda'a Ingiliffa keessatti. Yeroo hundumaa beestii wanta ta'edha kan filannu. Who garuu danda'a. Right sirriidha. Who fayyadamuu dandeenya. Whichiin garuu hin danda'u. Zaatiin garuu akkasumas galuu danda'a. So deebiin keenya A fi C ta'a jechuudha. So Didha deebiin kana. Okay, barattoota galatoomaa gaaffii viidiyoon kunya kanuma irratti xumurra. Gaaffii yoo qabaattanii wanti gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate irra deebi'amee gaaffiin adda addaa irra deddeebinee waan relative clause irratti wanta hojjennuu fi wanta gaaffii isinitti ta'e dursaatiin nutti himaa comment section irratti yaada keessan nu barreessaa. Maal akka hir'isuu qabnu
maal akka dabaluu qabnu yaada keessan nutti himaa, sisirreessaa deemna. Maal akka fooyyessuu qabnu sisirreessaa deemna. Galatoomaa, laayik gochuu keessan hin dagatinaa, sabskiraayib, sheer godhaa. Hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Koorantii birraa milkaa'ina dhalootaaf sababa taanaa. We are cause for success of generation.